Qalma seeraan alaa kan dinagdee fayyaa fi guddina magaalattii irratti dhiibbaa guddaa geessisu hir'isuun haalatti danda'amu irratti abbaan taayitaa kabachiisa dambii dhaabbata qalmaa fi koomishinii qonna magaalaa Finfinnee waliin marii gaggeesseera. Bakka buutonni abbootii qabeenyaa manneen foonii fi waldaalee qalmaa magaalattii kan irratti hirmaatan maricha irratti kan argaman hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitichaa Kumalaa Zarihuun Tafarraan giddugala tuurizimii fi konfiraansii kan taate magaalaa Finfinneetti dhiyeessiin foonii qulqullina isaa eeggate jiraachuun murteessaa waan ta'eef rakkoowwan qalma seeraan alaan wal qabatanii irra deddeebiin mudatan furuuf yaadamee qaamolee dhimmichi ilaallatu kanneen waliin mariin bu'a qabeessi gaggeeffamuu dubbatan. Galiin mootummaa karaa adda addaatiin galu kana keessattis rakkoo fida. Fayyaa waliin wal qabatee immoo dhukkuba adda addaaf nama saaxila. Kanarraa ka'uudhaan qalmi seeraan alaa barbaachisaa miti. Egaa qalma seeraan alaa jechuun akka waliigalaatti uummata keenya fayyaa isaadhaaf saaxila kan godhu waan ta'eef kanarratti waliigala waliin taanee hojjannee qalma seeraan alaa kana ittisuu qabnaa kan jedhu kana. Egaa akkuma waliigalatti waggoottan 70 oliif uummata tajaajilaa kan jiru dhaabbanni qalma magaalaa Finfinnee foon qulqulluu ta'ee fi sadarkaa isaa eeggate dhiyeessuuf yeroodhaa yerootti tajaajila isaa fooyyessaa kan jiru ta'uu kan dubbatan hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Mulunaa Dassaaleny bifa guddina magaalattii gituun ammayyeessuufis xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህንን በተመለከተ ለተለዋጭ ቄራ ቦታ bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo bakkichaa kan guddina magaalattii hin ginne furuuf bakka jijjiirraa biroo qopheesseera. Yeroon booda bakki qalmichaa guutummaan guutuutti gara sanatti kan jijjiiramu ta'a. Abbootii qabeenyaa dhuunfaa fi mootummaan wal ta'uun kan ijaaran bakki qalmaa kun teknooloojii hunda kan guuttatee fi dhaabbata guddaa magaalattii gitu ta'ee kan hundeeffamu ta'a. Rakkoo qalmaa fi daddabarsa beeladaa seeraan alaa ittisuuf ji'oottan afran darbanitti namoota 138 irratti tarkaanfiin fudhatamuu kan beeksise abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalattii hojiin hubannoo uumuu bal'aanis hojjetamuun waltajjicha irratti ka'eera. Gama kenna tajaajilaa fi naamusa ogeeyyiitiin hanqinni jiraachuu kan dubbatan waldaaleen qalmaa fi manneen foonii waltajjicha irratti hirmaatan akka furamuufis gaafataniiru. Egaa ta'uunnaaf hordoffii keessatti waan adda addaati kan hojjetaa jirru. Egaa seektarri amma sila waame hundumtu sadeenuu waliin taanee karoora karoorfanneerra waliin taanee bobbaa baanaa waliin taanee immoo to'annaaf hordoffii goonaa waliin taanee tarkaanfii fudhannaa jechuudha. Adda addaatti waan hojjennu hin jiru jechuudha. Kan immoo tajaajila keenya akkuma waliigalaa haala gaariitiin kan itti raawwannu ta'a jechuudha. Kanaaf fuuldurattis cimsinee kan itti deemnu ta'a jechuudha. ከ40 በላይ ሐኪሞች አሉን በእነዚህ ሐኪሞች አማካኝነት dhaabbilee qalmaa sadan magaalittii keessa jiran keessatti ogeeyyii fayyaa beelladaa 40 ol qabna. Isaanis qorannoo qalmaan duraa fi boodaa raawwatu. Qalma seeraan alaas aangoo nuuf kennameen to'achuuf qaamolee biroo waliin ni hojjenna. Waltajjicha irratti komiiwwan ka'an furuuf qaamolee kunniin waliin jabinaan kan hojjennu ta'a. በቄራዎች ላይ የሚነሱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉ ያን አንስተውናል። አንደኛው የመዘግየት ጉዳይ ነው። komiiwwan ka'an keessaa tokko dhimma harkifannaati. Foon saffisa barbaadamuun dafee nuuf dhiyaachaa hin jiruudha kan isaan jedhan. Inni lammaffaan hojimaanni badaan geejibsiisa fooniin wal qabatus akka jiruudha. Rakkoo harkifannaa furuuf koomishiniin qonna magaalaa Finfinnee heeyyama qulqullinaa kenneen waldaan doolfiinii jedhamu hundeeffamuun irratti hojjetamaa jira. Hojimaata badaa ka'e furuufis fayyadama teknooloojii babal'isuu dabalatee tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jirra.